السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمتوتا فردفتوتا في يهون لكيسر بقى نقاطع تنكم نقاس ننجتشا هرقا أكا تكتوك الرنقا فتنتي وان بورتيك النسو نوفي ميجة تاني تختني وان أفيكي يا اتفيدمي فايدة ساعجايبة الراركي سنفقودو فن أفي بتشورا innis tokkoffaan niskaafeedha. Niskaafeen baay'ee gortii qannasa. Niskaafee isaa qofa jechuudha. Aannanii fi kana osoo ittiin dabalin isaa fi loomii fi damma qofa walitti. Kunis immoo akkuma argitanii kisbaraa jedhama afaan Arabiffaatiin. Akka bugduun isaa harchan jechuudha. Garuu bugduun isaa osoo hin taane kisbaraadha. Kisbaraa daakkame jechuudha. Kisbara maxahoona asitti immoo loomii qaba asitti damma jechuudha. Innaa akkaataa ani itti fayyadamu isiniif himuudhaa fi akkaataa ani itti fayyadamu kana kisbaraa kana galgala dhugaa jechuudha. Isin mul'isuudhaa fi ammaas fide malee hundaa walitti qabee isin mul'isuudhaa fi kana galgala itti fayyadamu. Galgala yeroo isin jedhu asrii booda akkas jechuudha. Garaa duwwaatti osoo waan hin nyaatan yeroo san itti fayyadamaa jechuudha. Garuu niskaafee kana amma itti fayyadamaa jechuudha. Yaa akkaataa itti fayyadama isaa kanas maankaa lama ni fudhattanii yeroo asrii dhugdanitti maankaa lama ni fudhattanii damma xiqqoo itti buustanii yoo isinitti xaamii isaa isinitti wanni jedhaa sodaattan jechuudha. Damma xiqqoo itti buustanii akkasumatti loomii yoo barbaadanitti cammaqtanii garuu yoo hin barbaannetti dhiisuu hin dandeettan. Akkasitti fayyadamtanii jechuudha asrii irratti. Garuu ammaaf ganama garaa duubatti anam akkuma hirriba kiyyaa ka'een jira. Ganama garaa duubatti kana fayyadamaa jechuudha. Maankaa lamaaniin fudhadha. Wayini maankaa sadii akka barbaacha keessanitti jechuudha. Ammas damma xiqqoo itti buusa. Garuu guys hundaa dura maal akkan godhu beektanii ilaal kun bishaan kiyya bishaan kana fayyadama. Bishaan sirriitti dhugaa. Bishaan ajaa'iba dhuguu qabdanii nyaata keessan sirreessuu qabdan. Hundaa dura nyaanni keessan sirraa'ee malee homaa isinii way faayidaan qabu. Bishaan xiqqoo ho'aa itti buufadha sirriitti argitanii. Akkasii bishaan hin dhuga jalqaba irratti garaa duwwaa jechuudha. Akkana akkasiin xaqqamoo abdiin qabaa itti fayyadama laala. Salaamu alaikum.